Ashamar kafuunee daawwattootaa fi hordoftoota AGM akkam jirtu nageen rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti isinirraa haa jiraatu jecha aanolee global media irraa oduu guyyaa har'aa qabannee isiniif dhiyaanneetii jirra. Oduu guyyaa har'aa kan isinitti himu an obboleessa keessan Tolchaa Huseen Maddaati. Oduun kennaa yeroo ammaa kun oduu akka malee rifachiisaa fi baay'ee kan nama suukanneessudha, baay'ee kan nama yaaddessuudha. Oduun kun immoo Jawar Muhammad fa wajjin zoonii tokko keessatti kan hidhamaa turee fi kan Jawar Muhammad wajjin nyaata lagataa ture qeerroo Shamsaddiin Xaahaa dhibee beelaa kana dandamachuu dadhabuudhaan guyyaa har'aa galgala kana mana yaalaa keessatti uf dadhabee kufuudhaan mana yaalaa keessaa baafamuudhaan ambulaansiidhaan gama Hosphitaalatti geeffameetii jira. Mee waan mana hidhaa keessatti deemaa jiru kana Jawar faanoo maal keessa jiran ka jedhu gama keessan dhiyeessaa. Itti dabalee oduu biyya Afrikaa kan Suudaanii fi kan Ameerikaas kan gurra isin buusta daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo tamsaasni keenya idilee guyyaa guyyaan AGM irraa isiniif darbu bifa salphaa ta'een akka isin bira ga'uuf warroonni YouTube channel keenyaa subscribe godhatiin YouTube channel keenyaa subscribe godhadha jecha amma kallattiimaan gara odeeffannoo guyyaa irraa qabadhee dhufeetti isin ceesisa. Jawar Muhammad Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaa, Shamsaddiin Xaahaa, Arafaat Oromoo, Dajanee Xaafaa fi namoonni Jawar Muhammad faa wajjin galmee tokko jalatti hidhamanii fi hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo mana hidhaa Qaallittii keessa jiran lagannaa nyaataa ergaa eegalanii har'i guyyaa 12ffaa yoo ta'u bariin amma itti deemnu kun immoo guyyaa 13ffaadha. Egaan hooggantoonni kunniin bishaan wanti tokko malee nyaataa akka hin jirre hundi kennaa hin beekna. Kinooti Jawar Muhammad faan nyaata nyaachuu didanii akka lagannaa irra jiran isinii gabaasaa turreetii jirra. Namoonni hedduun beela dandamachuu dadhabuudhaan akka lafa dhahaa turanis isinii himuun kennaa ni yaadatama. Guyyaa kaleessaa namni jaha lafa dhahee namni lamatti immoo gulukoosiin akka hidhames isinii gabaafneetii jirra. Har'a immoo waan baay'ee nama gaddisiisuu fi waan baay'ee garaa nama nyaatutu mana hidhaa Qaallittii irraa galgala kana dhagahame. Shamsaddiin Xaahaa hiriyaa Jawar Muhammadii fi nama Jawar Muhammad jalatti qabsoo hadhaawaa Jawar Muhammad faa wajjin gaggeessaa jirudha. Shamsaddiin Xaahaa yeroo namni hundi Jawar irraa dheesse nama Jawaritti hafuudhaan Jawar waan hundaan bira dhaabbatee akka obboleessaatti gargaaraa turedha. Shamsaddiin kan qabames Jawaruma faa wajjin, Baqqalaa Garbaa faa wajjin, Hamzaa Booranaa faa wajjin mana hidhaatti hidhamee himata tokko jalatti waliin himatamaniin. Shamsaddiin Xaahaa duraan Afrikaa kibbaatti qabsoo garagaraa gaggeessaa kan ture yoo ta'u booda gama biyyaatti deebi'ee qabsoo gaggeessaa ture. Shamsaddiin Xaahaa amma Jawar Muhammad faa wajjin lagannaa nyaataa erga eegalee har'i guyyaa 12ffaa bariin amma itti deemnu kun immoo guyyaa 13ffaadha. Shamsaddiin Xaahaa guyyaa har'aa gara galgalaatti irratti beela dandamachuu dadhabuudhaan lafa dhahuudhaan achi fuudhamee gama Hosphitaalaa geeffameetii jira. Waan baay'ee nama gaddisiisudha. Hidhamtoota siyaasa Oromoo mana hidhaa Qaallittii zoonii Jaaffaa keessaa tokko kan ta'e obbo Shamsaddiin Xaahaa halkan kana gara Hosphitaalaa olaanaatti ambulaansiidhaan fudhatamuun isaa dhaga'ameetii jira. Zoonii Jaaffaa keessatti obbo Baqqalaa Garbaa fi obbo Jawar Muhammad dabalatee Hamzaa Booranaa, Shamsaddiin Xaahaa fi hidhamtoota siyaasaa Oromoo diddaa nyaataa lagachuun halkan 13ffaaf gaggeessaa jiran akka ta'an gabaasaa turuun kennaa ni yaadatama. Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo mana hidhaa Qaallittii keessatti diddaa lagannaa nyaataa nyaachuu gaggeessaa jiran keessaa hidhamtoonni zoonii 8ffaa muraasni dadhabanii kufuun gara Hosphitaalaa geeffamanii kan turan yoo ta'u halkan har'aa sa'a 3 booda obbo Shamsaddiin Xaahaa of dadhabuudhaan kufuu isaa sababeeffatee doktorri fayyaa isaa qaqqabuun wal'aansa dursaa gochuufis hedduu yaalanii haalli fayyummaa isaa daran waan hammaateef yeroo ammaa kana ambulaansiitiin gara Hosphitaalaa isaa fudhachuu isaanii maddi keenya AGM'tti himeetii jira. Obbo Jawar Muhammad, Baqqalaa Garbaa akkasumas Hamzaa Booranaa mallattoolee gogaa hoqqisiisuu fi gatantarsuu isaan irratti mul'achaa jiraachuus AGM'tti himameetii jira. Jawar Muhammad faan qabxiiwwan 3 lagannaa nyaataa kana gaggeessaa kan jiran yoo ta'u tokkoffaan
Koloneel Gammachuu Ayyaanaa mana hidhaa Qiliinxoo keessaa fuudhamuudhaan mana hidhaa Qaallittiitti bakka namni lubbuu ajjeese, bakka namni waraanee, bakka namni yakkoota fofokkataa itti hojjetetti keessayyuu mana hidhaa lafa jalaatti darbatamuudhaan achitti dararamaa jira. Obbo kanaaf Koloneel Gammachuu Ayyaanaa hidhaa san keessaa bahuudhaan bakka hidhaa duraanitti deeffamuu qaba jechuudhaan Jawar Muhammad faa mormii isaanii dhageessifatan. Lammaffaan immoo nuti kan hidhamne hidhamtoota siyaasaati badii hin qabnu gadhiifamuu qabna kan jedhudha. Mootummaan immoo gama isaatiin Jawar Muhammad faa kan waa'ee Koloneel Gammachuu Ayyaanaa dhimma isaan ilaallatu hin qabu. Waa'ee immoo nuti yakkamaa miti nuti qulqulluudha dhimma jedhu yoo dhugaa qulqulluu kataan taate mana murtiitti dhimmi isaanii ilaallamee akka mana murtiitiin furamu mana murtii haa hordofatan. Mana murtii didaa beellama mana murtii hafaa beellama mana murtii jajjarsiisaa nuti qulqulluudha jechuun hin danda'amu jechuudhaan gama mootummaatiin ijjannoon kun culuqqisaa jira. Gama Jawar fa'aan immoo nuti yakka hin dalayne nama hin ajjeefne nama hin gumsiifne biyya walitti hin buufne yaamichi hokkoraa nuti waamnes tokkollee hin jiru kanaaf nuti qulqulluudha jedhan. Manni murtii immoo dhimma kana ilaaluudhaaf yeroo gara yerootti dhimmicha hordofaatii jira. Osuma kanaan jiran lagannaan nyaataa eegalame har'a guyyaa 13ffaa kan eegalan ta'a. Bariin bari'u kun guyyaa 3ffaa Jawar Muhammad faa erga nyaata hin alanshinii yookaan hin qammasinii kan lakkoofsanidha. Kinootii Shamsaddiin xaarra isaan jidduu lafa dhahee gaggabee gama Hosphitaalatti fuudhamee jira. Bor eenyutu kufaa? Iftaan eenyutu kufa wanti jedhamuutu wanti beekamu hin jiru. Ilmaan Oromoo addunyaa kana gubbaa jirtan du'aaidhaan lubbuu hayyoota kennaa kana Rabbi akka nu tiksu akka kadhattan yaamicha gama kennaas isinii dhiyeessina. Odeeffannoo gama biraatiin Suudaan sababii daangaatiin Itoophiyaa irratti lola banuu hin barbaaddu jedhe muummichi ministeera Suudaan. Ministeerri muummee mootummaa ce'umsaa Suudaan Abdullahi Hamdok biyya ollaa keenya Itoophiyaa waliin waraanatti akka hin seenne ijjannoo hin sochoone qabna jedhan. Miidiyaan biyyattii Suunaa jedhamu akka gabaasetti Abdullahi Hamdok dhimmi daangaa kun akka yaadutti ergaa bara 1902 irraa waan irratti walii galamee turedhas jedhan. Ministeerri muummee Suudaan kana kan dubbatan wayitaa ergamaan gamtaa Awurooppaa fi ministeerri dhimma alaa Fiinlaand Peekaa Haafistoo wajjira isaaniitti simachuun waliin mari'atanidha. Abdullahi Hamdok ergama gamtaa Awurooppaa kana bakka ministeerri dhimma kaabinee ambaasaadar Umar Maanis bakka bu'aan ministeera dhimma alaa fi ministeera jallisii fi qabeenya bishaanii ambaasadarri gamtaa Awurooppaa jiranitti simachuun waliin dubbatan. Ministeerri muummee Suudaan kunis ijjannoo Suudaan dhimma hidha guddicha laga Abbayyaa irratti qabduu fi miidhaa inni Suudaan irratti qabaatu ilaalchisuun qondaalota gamtaa Awurooppaatti himaniitii jiru. Itti dabaluunis adeemsi marsaa lammaffaa hidhichaa bishaan guutuu hojii opereeshinii isa irratti osoo qaamoleen dhimmi isaa ilaallattu irratti walii galtee irraa hin gahin raawwachuun lammiilee Suudaan miliyoona 20 olii kanneen qarqara laga Abbayyaa jiraataniif miidhaa guddaadha jedhan. Ibsa ministeera dhimma kaabinee kunis kanneen daawwannaa guyyoota lamaa ergamaan gamtaa Awurooppaa taasisaniin waliin dhufeenya gamtichaaf Suudaan jidduu fi dhimma wal dhabdee daangaa Suudaaniin Itoophiyaa jidduutti uumame akkasumas waa'ee baqattoota hidha guddicha Itoophiyaa irratti baqattootaa fi hidha guddicha Itoophiyaa irratti kan xiyyeeffate ture. Haaluma kanaanis ce'umsi dimokiraasii biyyattii mirkaneessuuf caasaa aangoo isaa murteessaa waan ta'eef mana maree seera baastota hundeessuun ariifachuu akka qabu waamicha godheetii jira. Ergamaan addaa gamtichaa kunis boruu baqattoota Itoophiyaa buufata Gadaariifitti argaman erga daawwatanii booda aangaa'ota Itoophiyaa akka wal arguuf imalan eegama. Itoophiyaan Suudaan daangaa dheerina kiiloomeetira 750 qabuun waliin qooddatti. Haa ta'u malee daangaan kun haala ifa ta'een lafarratti hin sararamne. Dhimmicha irratti yeroo garagaraatti mariiwwan gaggeeffaman illee osoo hin milkaa'in hafaniiti jiru. Dhiyeenya keessaa ammoo Itoophiyaan wayitaa loltoota koo daangaa irraa kaa'uun opereeshinii seera kabachiisuuf gara naannoo Tigraayitti bobba'anitti loltoonni Suudaan daangaa koo seenuun lafa qabatan jettee himatti. Loltoonni Suudaan Itoophiyaa daangaa irratti yeroo adda addaatti dhukaasaa kan walitti banan ta'us
ta'us dubbii himaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa ambaasaadar Diinaa Muftii biyyi isaanii Itoophiyaan waraanatti akka hin gallee fi dhimmicha karaa nagaan wal hiikuu akka barbaaddu himaniiti jiru. Ambaasaadar Diinaan loltoonni Suudaan irra deddeebiin daangaa Itoophiyaa seenuun oomisha qonnaan bultoota saamuun lafa qabaachuu himaa turan. Haaluma wal fakkaatunis amma muummichi ministeera Suudaanis Abdallah Hamdok wal dhabdee daangaa kanaaf jecha biyya isaanii Itoophiyaa waliin waraanatti akka hin galle himaniiti jiru. Marii Itoophiyaan dhimma hidha haaromsaa doolaara biliyoona 4 oliin ijaartu irratti Suudaanii fi Masrii waliin gaggeessaa turte waliigaltee malee addaan citaa ture. Itoophiyaan marsaa tokkoffaa hidhicha baatiiwwan muraasaan dura raawwachuun ishee ni yaadatama. Egaan daawwattoota fi hordoftoota keenyaa kabajamoo odeeffannoon ammaaf qabannee isiniif dhiyaannee kanuma odeeffannoo hafan immootu odeessatti aanu keessatti kan gama keessan dhiyeessinu ta'a. Odeeffannoo keenya kanumaan goolabna. Odeeffannoo biraatti kan golitti deebinutti nagaan nuuf tura. Waliif International Cargo ilmaan Oromoo biyya Ijiptii fi guutuu addunyaa keessa jirtan hundi keessumaayyuu kanneen biyyoota Arabaa keessa jiraattan barbaree, daa'ima, dhadhaa, faaya aadaa fi meeshaalee gosa barbaadanii biyyarraa fidachuu fi gara biyyaa erguu yoo barbaaddan haalli mijataan jiraachuu aaga isin dhageessifna. Waliif International Cargoon tajaajila amanamaa fi qulqullina qabuun gatii madaalawaa taheen meeshaa gosa barbaadanii guyyoota 3 hanga 7 keessatti biyya keessanitti hanga maatii keessanii deemee maatii keessan biraan isiniif dhaqqabsiisa. Maarree koottaa irraa fayyadama. Teessoon keenya biyya Ijipt magaalaa Kaayiroo maadii daandii Ahmad Zakii shaaraa tuutaa irratti argamna. Odeeffannoo dabalataatiif duwwaa 20 11 47 duwwaa 1 50 35 yookaan duwwaa 20 11 57 83 39 33 haaloo jechuu dandeettu. Waliif International Cargo.